Yordaanosi dhaalonni koo naaf cuubameera waaqni koo. Yordaanosi dhaalonni koo naaf cuubameera waaqni koo. Saami gobbataa'uun isaa galeen dubbate. Harka fuunee hordoftoota Tasfaa Tiyuubiin akkam jirtu keessanii nagaasinaaf isiniif hawwina baga ayyaana cuuphaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuu barbaanna. Amma magaalaa Ambootti argamna. Akkuma argaa jirtanii ayyaana cuuphaa ilaalchisee kabaja jiru hundasaa isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurreerra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ ጮበሙንኬ ኑፍተኤ ፈይና ጮበሙንኬ ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ጮበሙንኬ ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ኑፍተኤ ፈይና ጮበሙንኬ ኑፍተኤ ፈይና jirtan taawonni teessoo isaatii ka'ee gara dakaatti bu'aa jira. Amma keessummaan tokko na bira jira. Baga geesse. Ameen hojjumaan baga geenye. Mee ayyaanni kataraa akkamidha amma? Ayyaanni kataraa amma taabota bulmaata Waaqayyoo gara iddoo bulmaataatti deemaa jira. Egaa akkuma mul'atu miira ho'aadhaan barattoonni dilbataa uummannis baheeti kan gaggeessaatii jiru. Kana fakkaata. Mee kiristaanni xumqata yeroo kabaju haala kamiin kabaju qabeetti? Kiristaanni ayyaana cuuphaa yoo kabaju wantoota gurguddoon hubatamuu qaban jiru. Hojiin kiristaanummaa mana kiristaanaa kun hojii cuuphaa kan ayyaana cuuphaa kan kabaju yaadannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti cuuphame waggaa waggaan ni kabajji sana jechuun amajjii gaafa guyyaa 11 ni kabajji amma gara cuuphaa deemaa jechuudha. Akkuma fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqullichi Yohaannis baay'ee Yordaanosi akka cuuphamu taasise fakkeenyummaa sana narraa taabota Waaqayyoo kan bulmaata Waaqayyoo gara iddoo bulmaata isaatti kan geessaa jirru jechuudha. Kiristaanonni immoo ayyaana kana innaa kabajan akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhuun wantoota yaadachuu qaban warra dadhaboo yaadachaa warra humna hin qabne harka qabanii akka jajjabaatan godhanii fakkeenyummaan akka socho'an taasisuudha. Inni humna qabu isa humna hin qabne yookaan dadhabaa harka qabee jajjabeessuudhaan mana Waaqayyoo seera mana amantii beekanii akka Waaqayyoon galateeffatan ta'uu qaba jechuudha. Tole dhumarratti ergaa kiristaanotaaf dhaamsuu barbaaddu yoo jiraate carraasaa siif laadha. Ergaan kiristaanotaaf dabarsuu qabu guyyaan kun akkuma dura kaase guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cuuphame waggaa waggaan ni kabajama. Ayyaana eeganii waggaadhaan argamuu qofa otoo hin ta'in ta'anii mul'achuu akka qaban kiristaanonni haa ta'u warra hin amanneef illee fakkeenya ta'uu akka qabuu fi akka hojiinis gochaanis dubbiinis barsiisan ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Tole galatoom. Galatoomaa. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ergamoonni sameerratee ni faarfatoo maqaan keetiin ilmaan namaa jilbeeffannaa si waaqessoo seebbetamoo. Kan isin na duubatti ilaalaa jirtan sirna cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajama isaati. Kan isin dabarsaa jirru immoo magaalaa Amboorraa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ayyaana kataraatiin isin ga'e jechuu barbaanna. Ammas na bukkeedhaa keessummaan tokko jira maqaa isaanii beeksisuudhaan nu jalqabu. Eenyu jedhu?
Ani maqaan kiyya obbo Lammii Doosaan jedhama. Ogeessa seeraa mana amantaa. Tole obbo Lammii galatooma. Duraan dursee baga geessan. Isinillee baga geessanii jedha. Mee waa'ee ayyaana kataraa kana waa xiqqoo too nu ibsitanii. Ayyaanni kataraa kun egaa bara durii irraa eegaleeti kan kabajamaa ture. Ammas immoo nutis immoo abboolii keenya irraa kan baranneen kabajaa jirra. Baay'ee gaariidha jedheen ibsa. Mee Ortodoksonni Kiristaanonni yeroo ayyaana kana kabajan haala kamiin kabajuu qabu jettu? Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi isaanii yeroo ayyaana kana kabajan wantoota ayyaana kanaaf barbaachisan hunda giddugaleessa godhachuudhaan namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan ayyaana cuuphaa kana kan ibsu guutuudhaatiin doo kabajanii baay'ee gaariidhaan jedha. Mee ergaa yoo qabaatan yookiin immoo namoota baga geessan jechuu barbaadan yoo jiraate carraa isaa isiniif kenna. Hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii hundaatiin baga ayyaana cuuphaa bara 2014 kabajamee ooluutiin baga isin ga'een jedha. Baga jala bultii ayyaana kataraa jala geessan isin jedha kanuma. Tole isinillee galatooma baga ittiin isin ga'e. የኛ የኢትዮጵያ ሀገሬ ልጅሽ ባኮስ ተጠምቆልሻል በፊልጶስ የአምላክ ሰው መሆን ምስጢሩን አውቆ በኢየሱስ አምኖ መጣ ተጠምቆ የእኛን ዋሻው እምነቱ ዘመኑ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ። Tole egaa hordoftoota sagantaa keenya amma abbaan tokko na biratti argamu gaaffiiwwan tokko isaan faana haasaa goona jechuudha. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Abbaa keenya baga geessan. Baga walumaanuu keenya isinis baga geessan. Ameen. Iccitiin cuuphaa dhala namaa fi akkamii qaba jettanii yaaddu? Iccitiin cuuphaa dursa isaa gooftaan dhalateera. Dhalachuun isaa immoo uummata biyya lafaa ijoollee addaam kamiifuyyii. Eega dhalate immoo booda waggaa 33 eega barsiise yookaan waggaa 30 ture 30 waggaa 3 fi ji'a 6 eega barsiise booda gara laga Yordaanos bu'ee nuu cuuphameera waggaa 30tti. Kanaaf waggaa 30tti cuuphamuu isaati ibsama. Cuuphaan isaa immoo ilmummaa nuu kennuudhaaf akkasumattis guyyaa ayyaana cuuphaa kana hundeessuudhaaf nuuf cuuphame. Tole egaa taabonni kakuun waaqayyoo jechuudha. Teessoo isaatii ka'ee bakka gadhiisee gara dakaatti ni bu'a. Sababni isaa maalidhaafidha? Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis laga Yordaanos bakka jedhamutti laga Yordaanos yeroo cuuphu gooftaan dhaqee cuuphame. Yohaannis uumamaa isaa garbicha isaa ta'ee otoo jiru kootuutii na cuuphiin jenneeniin ufuma isaatiif dhaqee lagatti cuuphame garbicha harka garbicha isaatiitti. Kanaaf akkuma gooftaan laga Yordaanos bu'ee cuuphame taabonni kakuu isaas immoo alfaa fi omeegaa jechuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosi. Taabonni kun baattoo Yesuus Kiristoos yookaan immoo maqaan isaa anirra jirudha. Kanaaf taabonni kun guyyaa kana yaadannoodhaaf laga bu'a. Tole egaa yeroo kiristaanonni ayyaana kana kabajan haala kamiin kabaju jettu? Kiristaanonni ayyaana kana gaafa kabajani tokko ilmummaa argachuu isaanii gooftaan isaanii jecha cuuphamee ayyaana cuuphaa kanaan isaaniif ilmummaa kennee isaan ijoollee waaqayyoo akka ta'an garbummaan daabiloos hafee wanjoon gabrummaa isaan irraa cabee ijoollee waaqayyoo ta'anii warri gad jedhanii deeman ol jedhanii deemuu akka danda'an icciitiin dhokatee ture guyyaatti bahe laga Yordaanos keessatti awwaalamee ture. Waraqaan garbummaa yookaan immoo xalayaan gabrummaan awwaalamee ture guyyaatti tarsa'e ta'uusaa beekanii kabajuu qabu. Karaa biraa ayyaana kana innaa kabajan immoo warra rakkate, warra hiyyoome, warra dhiphate, warra iji isaanii bade, warra harki isaanii cite isaan kana gargaaraati laachaatii fi akkasumattis guyyaa ayyaana cuuphaa kana immoo kabaja gaafa kabajan wangeela wajjin wal qabsiisanii kabajuu akka qaban akkumatti barteedhaan akka hin taanee fi maaliif akka kabajan illee gaafatanii beekanii akka kabajanii fi guyyaa kana guyyaa itti isaan bilisummaa argatan gabrummaa keessaa guyyaatti ba'an beekanii kabajuu qabuun jedha. Tole abbaa keenya guddaa galatooma.
hordoftoota sagantaa keenyaa taabonni lachuu wal argatanii jiru jechuudha. Amma wal qabachuudhaan gara dirree cuuphaatti waliin deemna. Turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Ayyaanni kabajamee oolu sirna cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos magaalaa Ambootti isin dabarsaa argamna. Ammas turtiin keessan hunda keenya haa ta'u. Tolega hordoftoota sagantaa keenya ayyaanni cuuphaa kabajamuunsaa haala kanaan itti fufee jira. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u jenna. Ayo hordoftoota keenyas ammas nu waliin taabonni mana amantaatii ka'ee ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota ortodoksii maraan baga ayyaana ximqataatiin isin ga'e jechuu barbaanna. Tasfaa Istiidiyoodhaan ayyaanni kun kan nagaa kan gaarii akkasini ta'uuf ni hawwina. Taabonni teessoo isaarraa ka'ee uummata isaa eebbisaa jira. Haga dhumaatti ammas nu waliin tura. Maqaa keessan eenyu jedhu? Obbo Kumasaa Qabeessaan jedhama. Tolee obbo Kumasaa yeroo ayyaana cuuphaa kabajan wal argine. Ayyaanni cuuphaa akkamii? Ayyaanni cuuphaa baay'ee gaariidha. Haala gaariitiin kabajaa jirra. Taabonni amma iddoo bulmaata isaatii ka'ee yookiin bataskaanaa bahee gara iddoo cuuphaa deemaa jira. Isa kana nunis wajjin bukkee buunee gara sana geessaatee jirra. Tolega ummanni yeroo ayyaana kabaju maal gochuu qaba jettu ergaa dabarsitanii yoo jiraate? Ummanni yeroo ayyaana kabaju tokko nageenya isaa eeguu qaba, kan walii isaa eeguu qaba. Akkasuma immoo namni haa guddatu haa xiqqaatu qophii hin qaba. Qophii kana immoo waliin qooddatee kabajuu qaban jedha. Tole guddaa galatooma. Egaa hordoftoota sagantaa keenya akkuma argaa jirtan ayyaanni kasaraa magaalaa Ambootti haala ho'aadhaan kabajamaa jira. Isinis tasfaatti faana akka taatan isin affeerra jechuudha. Faarfattoonni faarfannaadhaan uummannis magaalaatti ba'ee taabota kana faana adeemaa jira jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amanuel Gajirtan taabonni teessoo isaatii ka'ee gara bulmaata isaatii dhaqaa jira. Uummanni Amboos mana isaatii buqqee uummanni Ortodoksii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana baay'atanii faaruudhaan taabota faana dhufaa jiru. Akkuma argitanii gara gadii sana immoo taabonni abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa yookaan Madaanaalamii immoo achi dhaabatee eegaa jira jechuudha. Turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
Budan baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechuu barbaanna. Asitti obboleessi koo tokko ni argama. Baga ayyaana cuuphaatiin si ga'e. Ameen baga wajjin ugee giifti. Eenyu jedhu? Dabalaa dhaabaa jedhama. Tole dabalaa. Mee waa ayyaana ximqataa gaafa yaaddu maal sitti dhaga'ama? Ayyaanni cuuphaa bara kana baay'ee kan namatti toluuf kan nama gammachiisuuf bifa addaatiin kan kabajamaa jirudha. Keessattuu taphoonni Abuna Habte Maariyaam waggaa irraa kan hin turre har'a bifa haaraatiin asii deemaa jira. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana gaarii fi baay'ee kan namatti toludha. Tole warri afaan Ortodoksii akkamitti ayyaana kana kabajuu qabu jettee yaadda? Ayyaana kana kan kabajaa jiran kan beela ilaalchaa kan dheebotee hubaasaa akkasumas immoo amantoonni garaagaraa walitti dabalamuudhaan dhufanii ayyaana kana bifa addaatiin laalanii daawwachaa akkatti gammadaa jiran argaa jira jechuudha. Tole gaamee carraa tokkoon sii kenna baga geessan jechuu kan barbaaddu yoo jiraate carraa tokkoon sii laadda. Amantoota Ortodoksii kan ta'an hunduma isaaniitiin baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'e ayyaana gaarii naa jedhi. Tole obboleessa koo guddaa galatoomii ammas daqiiqaa muraasa qofatu nu hafaa dirree cuuphaa ga'uudhaaf jechuudha. Akkuma argaa jirtan faarfattoonni faaruudhaan uummannis mana isaatti ba'eeti haala ayyaana kana kabajaa kan jiru. Hordoftoota keenya isinis nu faana ta'aatii ayyaana kana kabajaa isiniin jenna.